Sa'aatii 5,140 jechuun kaalkuleet godhaa 1,140 yeroo 5 jechuudha. Baay'eedha. Almost naannoo doolaara 400 guyyaa tokkotti jechuudha kan ittiin lakkoofsi tokko haga furii kun maalidha garaagarummaan isaa? Nama istiliidiidhaan hojjetuufidha. Isuma narra isinii kaasu kanaan nama hojjetuuf dabalataan fi bajaajii argatu jechuudha. Tole faayidaan kanaa immoo kan biraa maalidha? Namni tokko gaafa istiliidii isaa guddise duraan isinitti agarsiiseen ture teessoo boosii irratti 600 akkasumas immoo teessoo isa bifa warqee fakkaatu irratti immoo meeqa argatu isiniin jedheen ture? 1,100 sa'aatii 2tti 2,000 argatu. Akkam jirtu? Baga nagaan deebisanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii viidiyoowwan darban keessatti waa'ee Ximii kutaa 5 waa'ee Ximii bal'inaan viidiyoo garaagaraa isiniif hojjedheen jira. Namoonni haaraa dhuftan viidiyoowwan san ilaalaa yoo jalqabdan gaariidha. Namoonni immoo jalqabdanii hojii kanarra jirtan immoo viidiyoo har'aa keessatti kan nuti ilaallu inni jalqabaa waa'ee doolaara 10ti. Doolaara 10 sun guyyaa jalqabaa pilaatfoormichi gara isaatti seennu doolaara 10 ispiingoon sun akkamitti nuuf guutee baafachuu dandeenya kan jedhu bal'inaan isinitti agarsiisa. Kan biraa immoo akkamitti namni tokko torban tokko booda 2,000dha kan inni hojjetu jenneerra beezik salariin isaa. Beezik salarii sanarraa akkamitti guddachuu danda'a inkaamiin isaa hoostiin tokko akkasumas immoo akkamitti of guddisuu danda'a kan jedhudha. Kan biraa immoo beezik salarii keenya guddisuun kun faayidaa adda ta'e maalluuf qaballee kan jedhu bal'inaan isinitti agarsiisa hoostotaafis ejentootaafis. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana hordofaa. Haaraan gara pilaatfoormichaa dhuftan gaafuma jalqaba gara aappichaa akkasitti googilii keessan yookaan feesbuukii keessaniin bantanii seentan kunoo akkasitti jira. Manni keenya yeroo baay'ee vaayiraaliirra jira. Kunoo piroofaayilii kanaan jechuudha. Namoonni mana keenya hin beekne kunoo manni keenya kanadha waan ta'eef namoota gaaffii keessan isin deebisan baay'eetu jiru. Anis ijoolleen kiyyaas kanaaf dhuftanii namoonni gaaffii qabdan gaaffii keessan gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni nu waliin hojjechuu barbaadan illee kunoo gara mana keenyaatti dhuftanii nu waliin hojjechuu dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoo har'aatti haa darbinu. Namoonni har'a viidiyoo kana ilaaltanii hojii kana jalqabuu barbaadan immoo ammuma viidiyoo amma ilaalaa jirtan kunoo jala kanarraa bakkuma piroofaayilii kiyyaa isanii tuqxu viidiyoowwan kana dura darbanii fi hojicha jalqabuu namoonni barbaadan jechuudha. Yeroo akkasitti tuqxan xiqqoo erga barbaade akkanatti isinii banii kunoo bakka kanarraa pileeliistii kan jedhu jira. Isa tuqxanii achi keessaa xiqqoo erga barbaadaniin booda asirratti kunoo Ximii kan jedhu jira bakka kanarra jechuudha. Isa as keessa kunoo viidiyoowwan 5tu jira waan ta'eef waa'ee pilaatfoormii kana akkamitti akka jalqabdan akkamitti akka hojjettan sirriitti kan ibsu isa fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessu. Tole viidiyoo keenya irratti darbuudhaaf isa duraa namoonni baay'een kan asirratti dhuftanii na gaafattanidha waan ta'eef teessoo akkasitti guddaa yookaan immoo VIPdhaan teessoo haga 30 kana yeroo argitan garaagarummaan isaanii maalidha kan jedhu namoonni baay'een gaafachaa jirtu. Inni jalqabaa garaagarummaan isaa fakkeenyaaf isa gubbaa kanarraa boos kan jedhu kanarraa kaaseen isinitti agarsiisu. Boos kan jedhu kanarraa nama buuse jechuudha. Fakkeenyaaf boos inni jedhu kun lakkoofsi tokko haga 4tidha asirratti. Lakkoofsi tokko haga 4 kun maalidha garaagarummaan isaa? Nama istiliidiidhaan hojjetuufidha. Isuma narra isinii kaasu kanaan nama hojjetuuf dabalataan 600 kennaa fi gaafa immoo istiliidiin isaa yookaan immoo inkaamiin isaa inni guyyaa gara 9,000 sa'aatii tokkotti 9,000 yookaan 18,000 yookaan immoo jiirra gaafa ga'u 3,000tti guddataa jechuudha. 600 kunillee gara 3,000tti guddataa jechuudha. Kanaaf istiliidiidhaan hojjechuun inni jalqabaa kanadha. Kiraawuniin kun immoo yookaan immoo V kan ofirraa qabu bifa warqii kan fakkaatu kun immoo maalidha kan jedhu namoota istiliidiin hojjetaniifidha. Kunis namoota istiliidiidhaan hojjetan yookaan immoo inkaamiin isaanii 2,000 gara 2,600tti guddatee guyyaatti galii kan argataniif dabalataan asirrattis meeqa kennaaf jechuudha. 1,100 sa'aatii 2tti 2,000 kennaaf jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa kanadha. Meeqa viidiyoo har'aatti darbinu viidiyoo har'aa keessatti kan nuti ilaallu jalqabatti waa'ee istiliidii yookaan immoo inkaamiin keenya akkamitti guddisnaa gaafa guddisnus faayidaa akkamii arganna kan jedhudha. Itti aanee immoo waa'ee doolaara 10tidha. Doolaara 10 gaafa jalqaba seenu ispiingoonu kana argachuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhudha. Isaan isinitti agarsiisa jechuudha dhumarratti. Kanaaf bakka kanarraa gallu viidiyoo keenya isa jalqabaatti arguudhaaf jechuudha. Inni hoost doolaara 14 isa jedhu kana ni tuqna. Hundumti keenya iyyuu tuqnee ilaaluu dandeenya. Yeroo tuqnu akkanatti nu bana. Amma fakkeenyaaf meeqan argachaa jira? 3,500dha. Beezik salariin kiyya 3,500tti guddateera 2,000 irraa ka'eeti jechuudha. Kan keessan immoo 2,000 irra jira. Garuu as qaqqabuudhaaf exchange giiftii ofii kennaan ture. Kanaaf as qaqqabeen jira jechuudha. Gara 10,000tti galuudhaaf iyyuu almost 100,000 ho'innaa fi jechuudha. Gara 10,000 sa'aatiitti 5,000 guyyaatti 10,000
12,600 argadha jechuudha. Yeroon 10,000 irra ga'e immoo akkamitti 2,600 argatta kan jedhu sammuuwwan isinitti argisiisa. Namoonni STLD keessan hin sirreessine galiin keessan yookaan immoo inkaamiin keessan beezik saalariin keessan L irra jira. Bakka kanarra jira jechuudha. L kanarraa garuu gara keetti deemuudhaaf exchange meeqa isin gaafata jechuudha. Jalqabatti 20,000 giiftii fudhachuu qabdu jechuudha. Giiftii 20,000 gaafa fudhattan garamitti guddattu jechuudha. Kunoo bakka kanarratti akkuma argaa jirtan gara keetti guddattu. Gara keetti gaafa guddattan immoo inkaamiin keessan guyyaadhaan gara 2,300 sa'aatii tokkotti. Sa'aatii lamatti meeqa argattu jechuudha? 2,600 argattu jechuudha. Tole faayidaan kanaa immoo kan biraa maalidha? Namni tokko gaafa STLD isaa guddise duraan isinitti agarsiiseen ture teessoo boosii irratti 600 akkasumas immoo teessoo isa bifa warqee fakkaatu irratti immoo meeqa argattu saniin jedheen ture? 1,100 sa'aatii lamatti 2,000 argattu jedheen ture. Kanaaf kunuunsuma irratti akka argaa jirtan amma fakkeenyaaf beezik saalariin kiyya 3,500dha. Kun asitti akka argaa jirtan sa'aatiitti 3,500 sa'aatii lamatti 7,000 fi sa'aatii lamatti 7,000 hojjedha jechuudha. Tole dabalataan immoo kun asirratti akkuma argaa jirtan ekstiraa yookaan immoo jooyin paartii jedhee kan sa'aatii tokko meeqadha jechuudha? 1,000 kan sa'aatii tokko ammas fudhadheen jira kan sa'aatii tokko riisiivdii naan jedheera iyyuudha 1,000 jechuudha. Kanaaf meeqa ta'e inni 2,000 ta'eera jechuudha. Dabalataan immoo asirratti meeqa jira kan boosiirra teessoo boosiirra teessee immoo meeqa argatta jira 600 argatta kan jedhu jira jechuudha. Kun bakka kanarratti akkuma argaa jirtan isallee daqiiqaa 58 irra qaqqabeen jira. Kanaaf lakkoofsa tokko haga 3 boosiirra teessanii meeqa argattu dabalataan waliigalatti 2,600 jechuudha. Kanaaf namni 2,600 hojjetu guyyaatti meeqa hojjeta jechuudha? 2,600 plus 2,600 kana amma isinitti argisiise waliigalatti meeqa argattu jechuudha guyyaadhaan? 5,200 hojjeta jechuudha namni achirra qaqqabe. Kanaaf ammuma STLD keessan guddachaa deemu fakkeenyaaf amma 3,500 hojjechaa jira. 3,500 jechuun 7,000 irratti immoo 2,600 yeroo dabaltan 9,000 fi meeqa ta'a jechuudha? Naannoo 9,600 ta'a jechuudha. Kanaaf galiin keessan dabalaa deema jechuudha. STLD keessan ammuma argachaa deemtan garuu fakkeenyaaf isa jalqabaa 20,000 kan argachuudhaaf iyyuu 30,000 giiftii ofii kennuu qabdu yookaan 30,000 namni giiftii isinii kennuu qaba jechuudha. Yeroo sana STLD keessan ni guddata jechuudha. Kanaaf invest gootanii daa'imman bitattanii giiftii ofii kennaa deemtan galiin keessan maal ta'a deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Gaafa immoo jiirra geessan jechuun bakka kanarra gaafa geessan jechuudha. Meeqa argattu jechuudha? Inkaamiin keessan 9,000 sa'aatii lamatti meeqa ta'a jechuudha? Kun bakka kanarratti akkuma argaa jirtan 9,000 plus 9,000 18,000 inni sun immoo jira. Kan biraa immoo jiirratti immoo teessoon inni kun iyyuu jechuudha. Inni kun bakka kanarratti 600 argattan kun iyyuu boosii irra teessanii 600 argattan kun iyyuu garamitti guddata jechuudha? Gara 3,000tti guddata jechuudha. 3,000 plus teessoo sana irratti immoo 2,000 ta'a 5,000 jechuudha. 5,000tti immoo 18,000 yoo dabaltan meeqa ta'a? 23,000 ta'a jechuudha. Kanaaf namni tokko guyyaatti 23,000 hojjete jechuun guyyaa afuritti gara qarshiitti jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo gara birriitti deeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ammuma exchange gochaa deemtan ammuma giiftii ofii kennaa deemtan galiin keessan guyyaa dabalaa deema. Kan biraa wanti naan sun sirriitti isin hubachiisin hin darbine asirratti fakkeenyaaf asirratti isa jalqabaa irratti keera qaqqabuudhaaf 20,000 jechuun 20,000 sana giiftii fudhachuu qabdu yookaan immoo giiftii ofii kennuu qabdu osoo hin taane 20,000 akkaawuntii keessan irra galuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko 30,000 isin erge isin bira 21,000 ta'e eeggala jechuudha. Kanaaf STLD keessan sa'aatiitti 1,300 sa'aatii lamatti 2,600tti guddate jechuudha. 50,000 jechuunis kanaaf giiftii isinii kennamu irratti parsantii 30 hir'isuu qabdu shi parsantii 30 kumni kudha yoo isin biratti ergame 7,000 isin bira qaqqaba. Kanaaf kanaan kaalkuleet gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf giiftiiwwan hundumti isaayyuu 1,250nis 1,250 giiftii ofii kennuu qabdu osoo hin taane 1,250 akkaawuntii keessan irra galuu qabaa jechuudha. 1,250 yoo ofii ergitan 1,250 yoo ofii ergitan 70,000 isin qaqqaba. Kazaa 50,000 immoo ofii ergitan immoo 30,000 wayiitu qaqqaba. Kanaaf akkas jecha sarrisaa deemuu qabdu jechuudha. Wanti hundumtiyyuu asirratti 300 jechuun 300 guutummaan yoo ofii ergitan STLD keessan asirratti sa'aatiitti 5,000tti guddattu osoo hin taane 300 sanarratti dabalataan parsantii 30 sana dabaluu qabdu jechuudha. Hundumti isaa immoo agasiitti kan isin argaa jirtan kun hundumti isaa kan inni guddatu walirratti ida'amaa deemarsi. Hundumti isaa walirratti ida'amaa deema 20,000 irratti 50,000 1,250 jecha ida'amaa dhufeetidha kan inni wal guddachaa deemu. STLD inni dhuma kun asirratti yoo argitan
akkuma istiriinii dhumaa exchange baay'ee gaafata miliyoona 100dha. Yeroo tokkoon ga'amuun ulfaata garuu yeroo ta'e tokkotti hin qaqqabna jedhee yaada. Sa'aatiitti 140 sa'aatii 5 hojjettu jechuudha guyyaatti. Sa'aatii 5 140 jechuun kaalkuleet godhaa 140 yeroo 5 jechuudha. Baay'eedha. Almost naannoo doolaara 400 guyyaa tokkotti jechuudha kan ittiin hojjennu. Kanaaf hin qaqqabama wanti hin qaqqabamne hin jiru. Garuu isa kanarratti biyaansi STLD keessan guddistanii hojjechuudhaaf yaala. Kan biraa hoostotaaf hagana yoon jedhe eejentoonni immoo yeroo akkasitti exchange gochaa deemtan faayidaan lammataan isin argattan eejentii leeveliin keessanii dabala, koomishiniin keessanii dabala, giiftii ofii kennitaniin tokkoffaa koomishinii ni argattu, lammaffaa immoo leeveliin keessanillee dabalaa deema. Isinis ijoolleen keessanis giiftii ammuma ofii kennaa deemtan maal ta'a deemtu jechuudha. Koomishiniin keessan dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa STLD isa jalqabaa irratti iyyuu namni tokko diidhaa gara sitti deemuudhaaf exchange yookaan giiftii meeqaa diidhaa gara sitti deemuudhaaf miliyoona 1,400 giiftii fudhachuu qaba. Miliyoona 1,400 sun immoo giiftii keessan qofa miti yookaan immoo exchange sin goota qofa osoo hin taane isinis ijoolleen keessanis ejentoonni sin gootanis yeroo isaan exchange gochaa deeman maal ta'aa deemtu jechuudha. Diidhaa gara sitti deemtu jechuudha. Gaafa diidhaa gara sitti miliyoona 1,400 sana xumurtan fakkeenyaaf sin 1,100 fi kennitanii STLD keessa yeroo sirreessanitti achirraa 1,100 sin hir'isa. Miliyoona 1,300 ta'a. Ijoolleen keessan akkasuma 30,000, 20,000, 5,000 giiftii hamaa fudhachaa deeman maal isinii gochaa deeman jechuudha. Isiniif hir'isaa deema jechuudha. Gaafa miliyoona 1,400 sana xumurtan parsantii 5 irraa gara parsantii 9tti guddattu. Kan biraa immoo pilaatfoormichi guyyaa jalqabaatiif gaafa isin diidhaa gara sitti deemtan 1,140 daayimandii isinii kenna. Kuniyyuu meeqa jechuudha. Gara qarshiitti hojjijjiirtan 1,100 birrii 3,000 gurgurama. 70 naannoo birrii 2,000 wayitii almost naannoo birrii 5,000 6,000 jechuudha. Kanaayyuu giiftii immoo ofii kennitanii maal gootu isin dabalataan ammas STLD keessan guddistu jechuudha. Kanaaf irratti hojjedhaa isiniin jedha STLD irratti hundumti keessaniyyuu STLD irratti hojjedhaa. Haala kanaan jabaattanii hojjettanidha kan isin daftanii 70,000 sana bira geessanii akkasumas immoo biyaansi bakka birrii isa jalqabaa itti baastanii illee deeffachuudhaaf aga 70,000 geessanitti giiftii ofii kennaa STLD keessan guddisaa sana booda immoo maal gootu jechuudha. Deebistanii isa baastanii STLD keessanitti fuftanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hundumti keessan kana godhaan isiniin jedha. Amma immoo waa'ee doolaara 10 sanatti darbinu namoota baay'eetti gaaffii ta'a akkamittiin fudhadhaa akkamittiin haguuta waan jettaniif isan isinitti argisiisa amma immoo. Gaafuma aappii kana bannee seennu kun bakka kanarratti akkuma argaa jirtan doolaara 10 pilaatfoormichi nuuf kenna. Doolaarri 10 kun immoo akkamitti baafachuu dandeenya kan jedhudha. Ispiin gootanii gaafa jalqabaa ispiin godhaa isiniin jedha aappicha akkuma googiliidhaan bantanii reejistar gootanii ispiin godhaa isiniin jedha. Ispiinii gaafa gootan immoo akka carraa keessanitti isinii kenna jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf ana akka carraa kiyyaatti gaafas meeqanaa kenne asumatti akka argaa jirtan doolaara 6 kenne. Sana booda immoo namoonni doolaara 6 kennee jira jechuudha gaafas. Sana booda namoonni na jala seenan invaayitii kiyyaan seenan immoo yeroo isaan hojjetanitti kunoo nama tokkoon doolaara 1.6 nama tokkoon 0.35 naa kennee jira. Garuu kana baasuu hin danda'an. Maaliif an baasuu hin dandeenye? Dirqama doolaara 10 guutuu qaba. Doolaara 10 kana guutuudhaaf maal gochuu qabdu? Namoonni baay'een nama baay'een invaayit godhee naa kennaan jiru jechaadha. Maaliif akka inni isin hin kennin isin taa'im? Inni jalqabaa namoonni sun invaayit gootaniitu garuu namoota sana hin hojjechiisne. Namoonni isin invaayit gootan sun dhufanii laayivii isaanii guyyaa jalqabaa seeraan hojjechuu qabu. Kan biraa namoota sanayyuu haala hojii isaanii irratti hundaa'a. Ba'aa seenaa hojjetu yoo ta'e akkuma isaan hojjetanitti isinii kenna. Amma mucaan kun hojjetteetti jechuudha seeraan biyaansi irra turteetti hojjetteetti. Kanaaf ishiidhaan doolaara 1.6 kenneera. Namni kun immoo baay'ee waan hin taane hojjeteera garuu ba'aa seenaa yookaan immoo achuma irra tureen hojjenne sa'aatii dheeraa ture. Sa'aatii isaan xumurre sababii kanaaf maal godhe jechuudha pilaatfoormichi kan isaa 0.35 kenne jechuudha. Kanaaf namoonni sunillee haalli hojii isaanii murteessaadha garuu gaafa doolaara 10 sana guutan isinii kenna. Kana immoo kan guutuu qabdan sa'aatii meeqa keessattidha? Guyyaa 3 keessattidha. Sa'aatii 24 baay'isuu sadii anaaf amma sa'aatii 34 tanaaf guyyaa tokkoo fi sa'aatii jechuudha. Sa'aatiin kun dhumnaan ani doolaara 9.99 keenyaan iyyuu baasuu hin danda'u. Dirqama sa'aatii kana keessatti doolaara 10 guutuun qaba. Yeroo biraa immoo yeroon baafadhe yookaan argadhetti isinittan argisiisa. Har'aaf garuu namoota gaaffiin keessan isiniif deebi'a jedhee waan yaaduufidha kanaan kana isiniif kaase. Kanaaf invaayit godhaa. Nama invaayit gochuu qofa osoo hin taane immoo namni sun
akka inni hojjetu godha. Guyyaa tokko sana akka inni hojjetu godha. Biyyaansi namni sun hojjechuullee hin danda'u yoo jedhe hiriyaa keessanaa yoo ta'e maalis yoo ta'e isin gargaaruuf jecha hojjetu. Doolaara 10 jechuun birrii xiqqaa miti ishii. Almost birrii 1500 gaga birrii 1600 doolaarri 10. Kanaaf isaaf garuu sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lama bilbila isaa yoo isiniif wanni godhe wanta guddaa miti isiniin jedha. Kanaaf namoota invite gootan sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lama akka isaan hojjetan godha. Kunoo gubbaa kanarratti immoo ilaala. Namoota doolaara 10 kana fudhatan kunoo fakkeenyaaf kun gadaadha. Gadaa faamiliidha. Deemtanii gaafachuu dandeessu. Asirratti kun namoonni asirraan darbaa jiran namoota doolaara 10 kana fudhatanidha jechuudha. Garuu isin fudhachuu baannaanis immoo sa'aatii keessan sirriitti ilaala. Isin fudhachuu baattanii isin jala darbinan isin jalaa gubata ishii. Kanaaf sirriitti eeggadhaa. Sa'aatii keessan eeggadhaa. Namoota invite godhaa. Namoota invite gootan hojjechiisaa. Sana booda doolaara 10 kana ni baafattu jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon irraa yeroo itti aanutti immoo barumsa biraatiin walitti deebina. Kun manni keenya akkuma isinitti gaafa dhuftan manni keenya gubbaa kanarra jira. Namoota gaaffii isinii deddeebisan namoota ciccimoo jira mana keenya keessa ijoolleen kiyya jiru. Kanaaf dhuftanii kun join gochuu dandeessu. Profaayilii kanaan koottaa waliin hojjenna kan jedhu kanaan jechuudha. Oromiffaan ammayyonaatti kan akkasitti barreeffatee kaa'een jiru waan ta'eef koottaan waliin hojjedhaa. Sabiskiraayib nu godhaa. Gaaffii qabdan koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Gara fuulduraattis immoo waa'ee aappii kanaa viidiyoo itti aanu isiniifan hojjedhaa. Galatooma.